waan barbaachisu narraa barbaachisu hunda nin godha namicha sanii nu baafna namicha akkas nu godhe sanis qabneeti isaaniif finneessi fedheewuni finnoo ni baafna laal antaniin immoo hordoftoota daawwattoota onni hin baallama seeneef si gala namicha ni qabna baafne ni qabna hatta najjaash ni qabna namicha san ni qabna nama kan hunda sirreessineetii fi daawwattoonni ummaan assalaamu alaykum daawwattootaa fi hordoftoota Micciir Show Micciir eenyusa akkasuma eewa Micciir Show arra wanni qabannee isinii dhufne gaanu sadeen kun yaada bareeda yaada fudhatama qabu akka isin wulii gartee nu hordoftan akka isin wulii nu jaalattan yaada jaalatamaa qabannee isinii dhufne maal woodi ma salaama assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akam jirtu ummata keenya kan addunyaa mararra jiraattu arraan tana eenyu biratti argamtootanii Micciirii fi amma qabi biratti argama ummanni keenya kuni ummata akka isin itti laaltan san osoo hin taane yaada bareedaan kan qophaa'aa isin dhufu jiru akkasuma salaamtaa gaafa hordoftoota Micciirii ashama harka fuune kabajamtootaa fi hordoftoota keenya jirtanii kan kiristaanaa kan waaqeffataa kan muslimaa hundi keessanuu jirtan jirra kunoo dachaani maaliin dachaatanii hojjettan har'a amma qaydhaa fi durri wajjin arkama mana amma qayyitti amma qayyi kaleessa walii dawwalleettiin what eewa please shut up mana amma qayyitti arkamna maaliif arkabtanii hojjettan amma qayyi itti dawwaleetiin kaleessallee balloo akkumaan isinii misanitti balloo fi baaris irratti dawwaleetiin jarri afaan na fuudhee eessa jirtamma eessatti arkamtanaan jee sodaadhe saniifin amma qayyi kanaas isaa waliif fayyuun irra deemee dhiifama gaafachuu jira nan harka saniifin akka ifi itti fayyite sanitti waliin nu fayyisi durri illeen dhugaa na biratti arkama yeroo hunda durri immoo hawaasni hordoftoonni kiyya amanaan jiru hordoftoonni hisaaba kiyyaan dha'u eegalee durriin ammoo karaan ati irra jirtu kun karaa gaarii miti karaa qarreesi geessu kuni karaan hawaasa simmuufataa waan boodaaf ta'u dalagii kana na gorsa mucaan garuu ammoo namni akka hammeenyaa fudhata hordoftoota kiyya akka malee fudhachaa jirtan garuu an ammallee dhiifamaan isinin jaa ammallee dhiifama naa godhaa wanni naan fuuldura kiyya ana unu amma qayyis akkasuma shororka isaa ture innilleen haa ta'u garuu as deebi'eetiin inni si barkee balloodhaa baharii namoota manatti irra deemee salaamee dhiifama gaafachuu jira akkasumaan illee jara kanan na dabalaadhaa akka jarri kun na simatee hawaasa biratti illee nagayni kiyya beekamu na godhaadhaa jedheetiin arra deemee amma qayyi dhufe durri illeen asuma nu dhufe maaliif naa dawwalee ture osoo namana amma qayyitti hin deemin naa dawwalee ture haa ta'u asii waliin dhufne waliin viidiyoo irratti argamna kabajamtootaa fi hordoftoota keenya isaanitti kanaga yaanni keenya har'a qabannee isin dhufne chaanala Micciir Show irratti har'a hundinuu argamna jechuudha kanaaf daawwattoota keenya wanni nuti isinii qabannee dhufu teenyu waan bareedaa hammeenya duraanii san dhiifnee jirra nutti araaramaa daawwattoota keenya anaas ta'e Micciiriis ta'e waan nu arrabsu warra nu arrabsaa ture san hunda dhiifama nutilleen isaanumaan arrabsan dhiifama nuti ambaraan hordoftoota illee arrabseera aaree maaliif komentii tanillee akka taanii naa barreessan ana baarsuma isaan naa baaran anis dogoggora irraan jiraniin beekaami eewwa bas dogoggora irraan jireefi nama ifi sirriidhaatiitu nama ammaa waan kana naan jettaa jaame gabbeetiin hordoftootaan illee guyyaa takka fa'aa aareetiin yuutuuba kanaaf jibbee jee naa akkana isin gaddeebisiisin hordoftoota warri komentii san dhugaadha isaanii dhiifama akkasii godhan dhage atis dhiifama godhiif warra akkas jettee sana asumaan kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya dhiifama naa godha isin hundi keessanuu mataa kiyya gubbaa jirtan anaa isinif balleesse egaa ummanni jechuun egaa isaan balleessaa irra turanii dhiifama egaa jaan dhiirta akka yoo balleessite gara dhiifama gara galtee badii beeyte dhiifama eegatte offalchuu uuma jiraati Micciirna offalchaatiin injee yeroo hedduu deddeebi'ee isin gaafachuu jira achumaan warri Micciir jechuun yaada isaa agartanii waan akka itti aartanii jirtan achumaan dhiifamaas godhaa fi karaa nagaatti hundaa'aa jira uummata keenya isin dura ba'ee dhiifama isin karachuu jira yeroo hedduu irra deddeebi'ee dhiifama waan jiruuf dhiifama godhaa ilma dhiiraa waan ta'eef uummata keenya. Na'am kanaan isin jaa bakka Micciir hunda amma isin laal akka goota amma qayaati akkuma jara itti fayyite san gartee ana haalaan dubbii bagana yaadachiifte laal bifaan angartee irra jara silaana fayyuu dhiisi jara bakka du'aa bakka jireenya kana wal dhabamsiisuudhaati wal geenyisaniin rabbiin hogguu takka gartee ilmi namaa tokko dhiifama jennaan hanqawyaa Oromoon tun dhiifama jennaan
as deebiti hamtuu garaan qabu. nama silaa sijjeessu ka'u dhiifame naan dhiifama siin jetti Oromooni dhuguma akkasuma rabbiilleen akkasuma fedha jarri san fatiyaa jaartiin baar dhiifama naanis na amanullee dittee xiqqoo isiin guyyaan mana sii dhaqellaa illee loltee qiyaamaa taasiftee baar akkasitti as gabbeessee aboo nama dhufe dhiifama wanni feete haa taatu. Isaan kan hundi telefoonaan lafatti bilcheeffadhee itti dhaqee dhiifama gaafadhee ammoo garuu galatooman baar haa galatoomu fatiyaan haati mana isaa haa galatoomtu maamzaani balloon haa galatoomu namoonni kanneen fakkaata warri na artan hundinuu hatta hordoftoonni nu galatoomaan isinin jaa arrabooda hamtuu dalaguu dhaabnee jirra isinin jenne hordoftoota keenya warreen nu abaartan abaarsa danuusan nu keeysan warreen arraba danuusan nu keeysan hundinuu arra isinum anumaa dhiifame isin gaafataa'u egaa badiisaa waan beekeef micciiris dhiifama godhaaf obboleessa keenya micciir waan bareedduu qabannee isinii dhufuu teenya waan bareedduu isinii dalaguu teenya karaa nagayaa irratti deebinee waan bareedduu isinii dalaguu teenya waan itti bohaartan waan itti namni itti gammadu isinii dalaguu teenya asumaan dhiifama akka gootaniifin isin gaafadha daawwattoota keenya kabajamtootaa fi hordoftoota keenya maaliin isinin jaabeetanii amma qaynanii fuudhee karaa bahar karaa balloodhaa karaa nageenyaa kana irra na fiduudhaaf waan kun akka nu gammadamme share like godhanii akka gammachuudhaan akkana xuupheessineef asirratti viidiyoo isinii marra kabajamtootaa fi hordoftoota amma wanni si gaafadhu amma qoy gama dhumaatti ati viidiyoo gaafattee jirta dhiifama gaafattee gaafatee jira qeebalannarraa ammaas eeysa jira ayna najjaashoon qaba najjaash kun bakka jiru ana qofaa amma beekame kana tartiibaan ani ana qofaa beekame naafi micciiri qaba dura jirru kun haatas gabboonu dura anaa fi baarii fi balloo faa gartee jara gartee telefoonaan na haddatee barmanum bakka nuti jiru nukkonnaan jechu jiraniir sodaadhe gaan kana jara kana ati waliin nu dhiyeessiteeni nageenya keenya bu'ee akkasitti jara anaa bira si geessa gadumaa bu'uun sodaadhe bahar bira naa si geessa balloo bira naa si geessa jara kana akka malee kabajaa umaamzaa bira naa si geessa namoota kana wal dhabdanii si jibban kana hunda biraan si geessa jarri kun jara nagayaati jara qabbanaa jara dhiifama beeku dhiifama gaafannaan ammas jarri alaa xuluma fayyaa an isaan nama ufannaa uumaan itti jiru kana hundaa godhate ni wallaaltee dhugaadha ajaa'iba natti garuu atummaan kun galatoome maaliif yoo jette viidiyoo guyyaa dhiyoo gallakkifte keessatti aboo anis karaa kanaan deebuu barbaada hogguunan viidiyoo anaa araarama gaafatuun tuxxisaa dhageenyere akkasitti boo galatoomi sin jenne koomantii si barreesseen ture haa ta'u karaan keetis karaa bareedaadha ati addunyaa tanarra guyyaan ka jirtu karuma bareedaa kara daawwattoonni si jaalatu tanaan jaame kara daawwattoonni si jaalatu kara namni si hordofu kara waan namaa ta'u waan namaa ta'u waan namni jaalatu dalaguudha qabda kanaafu anas ta'e sis ta'e durrilleen dalaguu qabnaan isin jaa kanarratti baada anis siin numaa'u siin geessa jala zambira balloo bira miilaan si geesseetiin miila mataa dhungattee dhiifama gaafatta kanaan siin jaa daawwattoota keenya gaa waan boru gartee akkaataa itti balloo bira dheeynu balloo waan nun jiru akkuma kiyyasanitti na shakkee micciir shakkee akkasirra saasaan maarreen ablee hundaan daaraa nu godhus alalla dhiifamaaf waan yaanuu fi alalla ni dheeyna micciir bira micciirii fuudheetiin boruu isinii geessa dhiifama isin gaafachuu feena hooma hundaafu tanaan jaa keeftu shuufu yaada bareedaa amma wanni akkasina guutuuf hin dhufee ules bira amma asirratti yaada barataa kan nuti qabnu viidiyoo kana balloollee yoo garee abbaan fadhallee yoo garee kan itti yaa'u baru guyyaan jechuu mana balloo waan ta'uuf uummata keenya balloofis barreessaa koomentii keessaanii nurraa lafa qaba arra wanni viidiyoo kana marreef akkanuma kaanee yoo balloo bira baru dhayne waan achi nuttaa hin beenye ammaas na saamuu dhufan jee yoo lafaan ukke waan hin beeneef viidiyoo kana maru jirra uummata keenya balloollee keessaan irratti himaadha guyyaan boru kaballooti balloo bira dhaynee micciir dhiifama gaafachuuf balloo geessuuf isinin jaa kanaaf daawwattoota nyaanqa viidiyoo bareedduudha walitti deebinee nu hundinuu gammachuudha wal bira teenyee viidiyoo gammachuu takka isinii marru hangama kiyyaan nageenyaa turaan jaa salaamat dhammata kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkuma beekamu gaa nagee eega jenne nageenyi kun bareedaadha nagee kana buufneeti akka isinis nama kana hojii isaatiin amanta malee kanuma lafaa kaateen amantu qaceelee yoon jechaa oole
hin amantan hangaanan hojiidhaan garsiisutti hojiidhaan hangaan irra ga'e isin garsiisutti nu borummaa mana balloo yaa'u yaana kabajamtootaa fi hordoftoota keenya viidiyootti aanu qabadeen gaan isinii dhiyaaddutti. Nageetti baay'ee qaqqaalii kan addunyaarra jiru marti yaada isaan qaban irraa agartanii jirtanii hammeenya kan jirre nageenya irratti hindoyne kana booda wanni qabannee isinii dhufnu diraamaa babbareedaa waan ittiin bohaartan waan irraa barnoota furatan waan lafa kana balleessuuti waan lafa kana tolchuu qabannee isinii dhufna kan jiru uummanni keenya hamma baruu balloo bira dheenee fiidoo marree isin garsiifnutti. Nageetti.